Addunyaa tanarraa daayinoosaruu ni dhabame. Ani yoo niin dhabame dhabamuu kiyya maaltu adda godha? Yeroodhaa wajjin deemi yookiin ammoo lafarraa badi. Dhaadannoo dargaggeessa qaxalee torbee kana keessa haala suukanneessaan lubbuu isaa galaafateeti. Namni kun egaa Jaafar Mahammad Aadamee jedhama. Kan dhalatee guddate godina Harargee Bahaa aanaa Meettaa ganda Calanqololaatti. Jaafar Mahammad Aadamee abbaa isaa Mahammad Aadameetii fi haadha isaa Aadde Kiyyaa Ibraahimirraa dhalate. Yeroo barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaas baratutti akka mana barumsaatti barattoota ciccimoo ni jira ja'an keessaa nama tokko ture. Akkasumas yuunivarsiitii Finfinnee galuudhaan saayinsii siyaasaa barachuu eegale. Obbo Jaafar yeroo yuunivarsiitii Finfinnee baratutti nama hedduu dubbisuu fi yeroo hunda laabrariitti dabarsu barataa cimaa qabxii gaarii galmeessuun beekamu ture. Kanarraa kan ka'e hiriyoonni isaa Googil jedhanii isa yaaman. Baay'ina beekumsa inni qaburraa ka'e nama Googil jedhamu jechuudha. Haalli eebba booda jiru eega saayinsii siyaasaatiin eebbifamee gale booda hojii dhabdummaa fi haala hammaataa jiruun obbo Jaafar jiruu isaa jibbuudhaan dhaadannoo addunyaarraa daayinoosaruun ni badee ani hoo yoon hin bade maaltu addana taasisa jettu gaggeessuudhaan lubbuu isaa balleesse. Haala gaariin ta'in eebba booda waggaa hedduudhaaf obsuudhaan carraalee hedduu mokkoruuf yaadus garuu akka inni yaade isaaf hin taane. Wanni inni viidiyoo kana waraabeef dargaggeeyyii akkamtu abdii kutatee lubbuu isaa galaafachaa jira. Dargaggeessa akkam dhabaa jirra waan jedhu kaasuu barbaadeeti. Namni kun yeroo sadarkaa tokkoffaa baraturraa kaasee nama barumsa isaatiin cimaa fi hawaasni naannootii fi barattoonni isaa gad jiranis akka fakkeenyaatti laallatuu fi maatiin ittiin barattoota gorsan waan ta'eef yeroo namni akkanaa gandatti deebi'ee carraalee dhabuudhaa fi rakkoo hammaataa keessa bu'ee dippiriishinii yookaan dhiphina hamaarraa kan ka'e abdii kutatee lubbuu isaa balleessu. Carraan barattoota ganaa lafaa dhufuutii fi hamileen ittiin baratamu miidhuu waan danda'uuf namoonni carraa nama barateef uumuu dandeessan abbootiin qabeenyaa qaamni mootummaa warri hireen dhaloota arraa isin harka jirtu hadaraa keessan dargaggeessi akka abdiin kutanne akka lubbuu isaa wareegne akka nuuf tumsitan akka bira nuu dhaabbattan isin gaafanna. Egaa namni carraa namaan banu yookiin namni nama ol kaasuu hin danda'u. Akka namni tokko jedhu ni amana. Dhugaadha namni nama ol hin kaasu. Garuu ammoo nama kaka'umsa isaatiin baratee xumuree hojii barbaaduudhaaf cinatti immoo waan inni yaade galmaan ga'uufiin wajjin dhaabbachuun biyyaafis fuula rabbiitiif illee waan hedduu gaariiti. Nama barateef balbala nuu banaa hedduu galatoomaa.